kabajamtoota daawwattoota sagantaa Hope Channel Itoophiyaa nagaan gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos bakka isin jirtanitti isin haa qaqqabu jechuu jaallanna. Egaa guyyaa har'aas immoo akkuma baratamee sagantaa Hope Channel Itoophiyaatiin nus yeroo keenya eegannee sagantaa Kitaabni Qulqulluun Maal Jedha jedhuun isiniif dhiyaanneerra. Daawwattoota keenya sagantaa kana keessatti gaaffilee garaagaraa karaa Hope Channel Itoophiyaa nuuf ergitaniin qabannee qindeeffannee kan itti dhiyaannu ta'a jechaadha. Isinis illee sagantaa kanaan akkatti eebbifamtan abdii guddaa qabna. Egaa daawwattoota keenya guyyaa har'aa dabalataan Luba Tamasgeen Bultii waliin isiniif dhiyaanneerra. Anaa dhufu Pastor baga nagaan dhuftan. Egaa guyyaa har'aas egaa sagantaa Kitaabni Qulqulluun Maal Jedha jedhu kana keessatti gaaffii daawwattoonni keenya nuuf erganiin qabannee dhiyaanneerra. Isinillee yeroo keessan aarsaa gootanii nuuf dhiyaachuu keessaniif Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Eebbifama. Egaa gara sagantaa keenyaatti seenna. Gaaffiin irra nuuf ergame baay'eedha. Egaa waliin ga'uudhaaf hamma dandeenye hin yaalla. Hafuurri qulqulluun akka inni nu gargaaruuf haa jalqabnu. Kadhanna. Gooftaa keenya abbaa keenya Waaqa Israa'el galata guddaa ulfina maqaa keessa jiraataaf dhiyeessina. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqaaf lafarratti galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyoo kunoo sagalee keessa jiraataa saaquuf jenna. Hafuurri kee qulqulluun akka nu barsiisu akka nutti dubbatu sammuu keenya yaada keenya laphee keenya akka nu saaqu warra dhaggeeffatanis eebba dachaatiin akka sagalee keetiin eebbiftuuf jaalala kee haa ta'u. Karaa sagalee kana namni gara keetti dhiyaatu namni mootummaa keetti galu akka jiraatuuf fedha kee haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Ameen. Pastor Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa gara gaaffii keenya guyyaa har'aatti seenna jechaadha. Gaaffiin keenya guyyaa har'aa sanbataa Baabbu jedha. Baabbu jedhamaani godina Wallagga Lixaa Dabbasoo irraa yookaan inni nuuf erge gara Wallagga Lixaa kana na fakkaata. Egaa daawwataa keenyadha. Qorannoo macaafa qulqulluu keessatti kan keessatti gootan kana keessatti baay'eetti gammadeera kan jedhu dhaamsa nuuf ergeera. Kana irratti immoo gaaffiin nuuf erge maaninni dhaabbatni amantii keessan maal jedhama? Ejjennoon keessan waa'ee fannoo Yesuus irratti maal fakkaata? Gooftummaa isaa fi kan kana fakkaatan irratti ibsa nuuf kennitanii ani hidhata keessanidha jedheera. Yoo karaa kanaan illee isin ejjennoo keessan na beeksistan anillee karaa amantii keessanii hidhata keessanidha jedhee dhaamsa nuun ga'eera. Obboleessa keenya sanbataa Waaqayyo isaa eebbisu jechuu jaallanna. Daawwannaa kee asumaan itti fufu. Gaaffiin nuuf erge kana hin jalqabna jechaadha. Mee dhaabbanni amantii keenyaa kun maal fakkaata? Ejjennoon isaas immoo maali? Karaa fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti kan xiyyeeffateen maal fakkaatame Paastor asiin nu jalqabsiisa? Tole. Obboleessa keenya obbo Sanbataa Baabuutiin gooftaan isin haa eebbisu jechuun barbaada. Gaaffii gaarii nu erganii eeyyuudha isin dhaabbatee amantii keessanii maal jedhama jedhan. Dhaabbatni amantii keenya waldaa Adventistii guyyaa 7ffaa jedhamti. Waldaan keenya immoo maalitti amantii isa jedhuu fi Waaqayyo isa Waaqaaf lafa uume. Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluutti amanna. Sanarra darbees immoo qajeelfamni amantii keenya macaafa qulqulluudha. Macaafa qulqulluutiin qajeelfamna. Akka sagalee Waaqayyootti jiraachuutiif yaalti waldaan Adventistii guyyaa 7ffaa. Kan kana caalutti immoo egaa waa'ee Kiristoosiin fannoo isaa in amantuu isa jedhee Kiristoosii handhuura amantii keenyaati. Kiristoosii gaanfa fayyina keenyaati. Kiristoosii isa lallabna. Fayyinni kan argamu karaa Kiristoos Yesuus qofa jennee lallabna.
namni Kiristoos Yesuusitti amane jireenya bara baraa argata jennee amanna. Kiristoos Yesuusii waaqa bara baraan jiraataadha. Garuu ilmaan namaa fayyisuuf jecha Maariyaam durbarraa dhufee dhalatee biyya lafaa kanarra cubbuu malee jiraatee garuu cubbuu keenya ofiisaa irratti fudhatee fannoo irratti du'ee fannoo isaatiin immoo warra isatti amananiif jireenya bara baraa akka argataniif karaa banee gara samiitti immoo du'aa ka'ee mochaan gara samiitti immoo deebi'eera. Deebi'ees immoo hin dhufa. Dhiyootti deebi'ee dhufa inni amanna. Tarii Adventist jechuun kun maal jechuudha warra jedhanii shakkii qabanii fi warra guyyaa torbaffaa jedhu namoonni Adventist jedhu sana waamuu warri rakkisu. Hiikaasaa waliinis itoo nutti himtanii gaariidhaan. Baay'ee gaarii. Egaa Adventist guyyaa torbaffaa jechuun Adventist jechuun afaan Ingiliffaati. Advent jechuun deebi'ee dhufuu Kiristoos jechuudha. Adventist jechuun immoo warra deebi'ee dhufuu Kiristoos Yesuusiin eeggatan jechuudha. Keessumaa waldaan Adventistii guyyaa torbaffaa Kiristoos Yesuus dhiyootti dhufa jettee amanti. Dhiyootti dhufa. Kanaafitu nama ofii isheetiin kan baafatte Adventistii jecha jedhu kana. Namoota kan biraatu warra bara 1840 keessa wangeela lallabaa turantu jiru. Har'a Adventistoonni ka'umsi isaanii bifa sanaatiin. Kanaafuu yeroo sana namoonni tokko ilaa warra Yesuusin dhufa jedhan kana warra Yesuusin dhufa jedhan kana jedhanii biyya Ameerikaatti jechuudha Adventists jedhani. Adventistoota jedhani. Kiristoos dafee dhufa jedhanii akkuma waaman warra waaman jechuudha. Akkuma hojii ergamootaa boqonnaa 11 keessatti Anxookiyaatti biyya Siiriyaa jechuudha yookiin Sooriyaa keessatti Anxookiyaatti namoonni amantoonni Kiristoos Yesuusitti amananii waa'ima Kiristoos dubbatu. Kiristoos du'ee du'aa ka'eera, Kiristoos deebi'ee dhufa, Kiristoos fayyisaa keenya jedhanii dubbatu turan. Maal jedhanii maqaatti moggaasanii kiristiyaanota jedhaman. So kiristiyaanota Christians jechuun kan inni dhufe akka arrabsootti maqaa baasaniif. Sanaan dura maal jedhame waamama kiristiyaanummaani namoota karichaa jedhani. People of the way. Namoota karicharra deeman karaa kam karaa Kiristoos Yesuus irra deeman jechuudha. Namoota karicharra adeeman namoota karicha fudhatan karaa Kiristoosiin fudhatan jedhamanii beekamu amma yeroo sanaatti. Yeroo sana booddeedha jechaadha kan kiristaanota jedhaman. That's right. Anxookiyaatti kun. Anxookiyaatti nama biraatu baaseef immoo. Akkuma kana Adventistii jedhu sigaa nama biraatu baase. Warra Yesuus dafee dhufa jedhan warra Yesuus dafee dhufa jedhaniitu Adventists jedhanii moggaasan jechuudha. Adventistoonni kun kiristaanota. Kiristaanota. Warruma Kiristoositti amanu. Dhibbatti kiristaanota. Wanti namoonni hundumtuu beekuu qabu. Namoonni tokko Adventistoonni kiristaanota minifaa kan jedhanii yaadan jiru yookiin immoo Protestaantotas miti jedhanii kan yaadan jiru yookiin immoo waaqa abbaa ilma fuura qulqulluutti namanan kan jedhan jiru kaan immoo Kiristoosiin ergamaadha kan jedhan jiru kaan immoo isaanii warra kakuu moofaati kan jedhan jiru kun hundumtuu hubannaa dogoggoraati. Kun hundumtuu hubannaa dogoggoraati. Waldaan Adventistii guyyaa torbaffaa kan isheen nuyi kiristiyaana jalqaba. Kiristiyaana jechuun namni Kiristoos Yesuusitti amanee fayye inni amanna. Kiristoos Yesuus fayyisaa keenya waaqa keenya deebi'ee nuu dhufa jennee amanna. Inni lammataa nuti Kiristoos Yesuus waaqa jennee amanna akkuma dursee dubbadhe. Inni isa maaliif macaafa qulqulluutu jedha nu miti kan jedhu. Amantiin keenya kan inni bu'uureffamu macaafa qulqulluu irratti jennee amanna. Dhibba. Sanarra darbee immoo Adventistiin guyyaa torbaffaa Yesuus dhiyootti deebi'ee dhufa jennee amanna. Kana jechuudha. Waan inni dagadde yoo jiraate. Baay'ee gaarii. Baay'ee gaariidha. Warra Protestaantota keessaa immoo akkamitti? Protestaantotani. Okay? Protestant namoonni tokko even Adventistii mataanii nuyi Protestaantii mini namoonni jedhanii yaadan jiru. No, nuyi yeroo dubbannu nuyi Protestaantiin adda duree nu jennee dubbanne. Warra Luuter waliin baanye. Protestant jechuun warra
barsiisa bara sana keessa waldaan kiristaanaa dogoggortee barsiiftu keessumaa bara sana keessa warri turan kaatolikiin Phaaphaasiin barumsa Phaaphaasii mormanii warra ba'an jechuudha. Luutar waliin. Okay? Kanaafuu nuyi warra kaan caalaa nutu luuteritti dhiyaata inni amannan. Garuu warri kaanis Protestaantota nus Protestaantiidha inni amannan. Dhibbaa. Protestaantii jechuun barumsa wangeelaa bara sana keessa micciiramee barsiifamaa ture. Karaa waldaati fayyinni kan argamu. Karaa geggeessitoota amantiiti geggeessi kan fayyinni kan argamu. Karaa namoota du'aniif sagaduudha fayyinni kan argamu. Karaa ergamootaaf sagaduudha fayyinni kan argamu. Kan jedhu barsiisota macaafa qulqulluuraan adda ta'e kana mormanii kan ba'anidha. Warri sun mormanii kan ba'an keessaa tokko sola scriptura waan jedhamu jira. Macaafa qulqulluuf macaafa qulqulluu qofa jechuudha. Okay? Sola fied jedhama. Fayyinni kan argamu amantiin qofa kan jedhamu. Okay? Sola Christo. Kiristoos Yesuus amananii qofa fayyama jedhama. Waldaan Adventistii guyyaa torbaffaa kana barsiifti kana hundumaan barsiifti. Kanaafuu Protestaantota adda dureedhaan. Maaltu waldoota Protestaantota garbiraarra adda godha waldaa Adventistii? Baay'ee gaaffii gaarii. Waldaan Adventistii gaa Protestaantiidha akkuma isin jedhee. Maal jechuudha? Warra barumsa dogoggoraa macaafa qulqulluun ala ta'an sana mormanii ba'anidha. Har'as Protestaantota nuyi egaa maaltu garaagara godharee okay Protestaantonni gosa baay'ee jiru. Okay Protestaantonni gosa baay'ee jiru. Waldaan Adventistii Protestaantii yoo taate iyyuu garuu fakkeenyaaf adda kan ishee godhan waan baay'ee jiru. Tokkoffaan waldaan Adventistii maalitti amantii ergaa bara dhumaa Waaqayyoo saba biyya lafaa ittiin akeekkachiisuuf erge of harkaa qabna itti amanti. Ergaa addaa qabna. Ergaa biyya lafaa biraan ga'uu qabna itti amanti waldaan Adventistii. Maal jechuudha? Nuyi nama kan biraa caalla warra kan biraa caalla jechaa hin jiru. Garuu maal jedhaa ergaan bara dhumaatti himamuu qabu jira. Ergaa sana ergaa ergamoota sadanii jennee waamna. Kunis immoo kan irratti hundaa'u mul'ata Yohaannis boqonnaa 14. Lakkoofsa 6-12 isa jirudha. Maal jedha ergamoota sadiitu jiru achi keessatti. Ergamaan duraa wangeela bara baraa baatee samiirra utuu balali'u nan argee Waaqayyoon sodaadhaa. Ulfinas kennaafi isa waaqaaf lafa galaanaaf burqoota bishaanii uumeefis sagadaa. Sagadaa jedha. Yeroon firdii isaa waan ga'eef jedha. Waan ga'eef yeroon murtoo Waaqayyoo waan ga'eef isa Waaqayyoon sodaadhaa. Isaaf sagada. Kan biraaf hin sagadina. Namootaaf hin sagadina. Warra du'aniif hin sagadina. Ergamootaaf hin sagadina. Qulqullootaaf hin sagadina. Yesuus Kiristoos qofaaf sagada. Waaqayyo qofaaf sagada. Kun immoo wangeela bara baraa baatee jiraayedha. Ergamaan sun. Wangeelli wangeela bara baraati isa labsina. Kuni ija jabinaani labsamuu qaba. Namni hundumtuu Yesuus Kiristoosin amanii fayyuu qaba. Waan biraa duukaa bu'uurraa deebi'uu qaba. Biyyi lafaa kiristaana kan jedhan harki caalaani bifa nama gaddisiisuun Waaqayyoon qofaatiif sagadaan jiran. Bifa nama gaddisiisu. Kanaafuu deebi'a. Gara Waaqayyootti deebi'a. Gara Waaqayyootti deebi'a. Waaqayyoon immoo sodaadha. Tokko inni lammaffaan immoo ergamaan inni lammaffaan immoo maal jedha? Baabiloon kufte Baabiloon guddittiin. Isheen uummata biyya lafaa hunduma xoofoo dheekkamsa isheetiin warra kan macheessite. Kan macheessite jedha. Maal jechuudha? Baabiloon jechuun barumsa sobaaf barumsa dhugaa kan walitti maktee barsiiftu jechuudha. Dhaabbata amantiiti jechuudha. Keessaa ba'a jedha. Boqonnaa 18 irratti immoo saba koo ba'a keessa Baabiloon keessaa. Xoofoo isheetti hin hirmaatinaa. Hin hirmaatinaa. Kanaafuu barumsa sobaa macaafa qulqulluun ala waan jiru warra barsiisan irraa ba'a. Sababiin isaa yeroo isheen kuftu dhufeera. Ga'eera. Mul'ata boqonnaa 16 keessatti Waaqayyo Baabiloonii fi gatii hojii ishee kenneef jedha. Dhumarratti.
Zigalee kanaafuu yeroon sun ga'aa jira ba'aa Baabiloon keessa. Baabiloon kufuuf jetti. Baabiloon jechuun barumsa sobaa ishee barsiiftu maqaa amantiiti. Dhaabbata amantii taa'ee barsiisa sobaa kan barsiistudha. Biyya lafaa kana kan macheessaa jirtu. Machee jechuun of wallaaluu jechuun barumsa sobaa barumsa boora'aatiin macheessu. Kan machoofte jecha. Waldaan Adventistii ba'aa kana keessa. Kana jechuun macaafa qulqulluurra ergaa jiru qulqulluutti qoradhaatii akka macaafa qulqulluutti adeema. Isa amanaa. Barumsa sobaa biyya lafaa ittiin guutte kanarraa ba'aa macaafa qulqulluu qo'adhaa kan jedhudha. Inni sadaffaan waldaa Adventistii ergaa inni ergamoota sadanii keessaa inni sadaffaan maal jedhaa? Mallattoo bineensichaa adda isaatti yookiin harka isaa mirgaatti kan fudhate innis xoofoo dheekkamsa Waaqayyoo isaa araarruututti makamin dhufu sana ittiin rukutama yookiin isa dhuga kanaafuu of eeggachuu qabu. Maa jechuudha? Mallattoo bineensichaan fudhatina. Namni mallattoo bineensichaa adda isaatti yookaan harka isaa mirgaatti fudhatee inni dhiphifamuuf jira. Maal jechuudha? Boqonnaa 13 keessatti mul'ata. Boqonnaa 13 keessatti waa'ee bineensichaa, waa'ee mallattoo bineensichaa bal'inaan jira. Inni maayin ammasi bineensichi bifuma amantiitiin dhufa. Abboommi Waaqayyoo namoonni akka diigan. Abboommi Waaqayyoo irraa namoonni akka galagalan. Abboommi mataa isaatii baafatan. Daani'el boqonnaa 7 keessatti barreeffamee jira. Seeraaf yeroo jijjiiruutiif yaala. Daani'el 7:25. Kana namoonni wal qabsiisanii qoqqo'achuu qabu. Kanaafuu ergaa bara dhumaatti sirriitti labsamuu qabu. Gowwoomsaa hamaatu dhufaa jira waan ta'eef. Already gowwoomsaan sun geggeeffamaa jira waan ta'eef. Namoonni sagalee Waaqayyoo sirriitti qo'atanii dhugaaf soba adda baasuu qabu jechuudha. Adda baasuu qabu. Waldaan Adventistii guyyaa 7ffaa addumaan immoo macaafa qulqulluu keessaa waa lama irratti xiyyeeffatti. Inni tokko abboommi kurnan har'ayyuu jiru. Har'ayyuu in hojjetu. Hin diigamne. Hin diigamne. Jettee. Kakuu moofaa keessatti sin hafneedha. Eega. Kakuun argitee abboommi kurnan jechuun amala Waaqayyooti. Maafan akkas jedhee isaan warra kakuu moofaati waan jedhaniif namoonni. Akkas jedhu namoonni. Waan akkasiin jiru. Nuyi utuu haasofnu macaafni qulqulluun kakuu moofaaf kakuu haaraa itti waan adda baaftee gattu hin qabdu. Garuu kakuun haaraa raawwatamuu kakuu moofaati. Raawwii kakuu moofaati. Raawwiidha. Kanaafuu kakuun moofaan jiru taanaan kakuun haaraan hin jiru. Inni dura abdachiifame hin jiru taanaan inni raawwatame hin jiru. Kanaafuu isa sana hin gannan dhiinnaa utuu hin taa'u akkamittiin dhufe wanti kun. Akkamittiin lafa amma jirru kana geenye kan jedhu kakuu moofaarraa jalqabne. Kakuun moofaan jiru taanaan eenyu akka nu uume hin beeknu jechuudha. Sirriidha. Zigalee eessaa akka dhufne hin beeknu jechuudha. Isa gaaddidduu kakuu moofaa keessatti kakuu haaraa keessatti dhufee qaamaan mul'ate jechaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosiin dhufa jedhamee raajamaa ture. Akkuma cubbuun seene mul'ata boqonnaa 3:15 irratti Waaqayyo Abrahaam Addaamiif kakuu gale. Yommuu Addaamiif Hewaanii fi Booftii wal bira turan sana. Kan sanyiin dubartii kanaa waa'ee gooftaa keenya Yesuus yommuu dubbatu. Kan ishee irraa dhalatu mataa kee hin buruqsaa'e. Ati immoo miilla isaanii itti taa'e. Miilla isaa hedduun suni Yesuus Kiristoos du'uuf akka jiru kan agarsiisu. Yeroo sii qabee labsamaa dhufe gooftaan Yesuus hin dhufa jedhame. Hewaan akkuma qaayilee dhalateen ilmi kakuu dhalatettee gammaddee turte. Sirriidha. Sana booddee mana qulqullummaa tajaajila mana qulqullummaatu jira kakuu moofaa keessa. Sirriidha. Tajaajilli mana qulqullummaa sun isa lafarraa ture hoolaatti itti qalama ture. Amma garuu kakuu haaraa keessatti yommuu dhuftu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hoolaa Waaqayyoo ta'e. Akka Yohaannis Cuuphaan Wangeelii Yohaannis boqonnaa 1:29 irratti dubbate kunoo ilaa hoolaa Waaqayyoo cubbuu biyya lafaa isa balleessu jedhe. Gooftaa Yesuustuu araarsituu keenya jedhaga kakuun haaraa sirriitti ifa godhe.
Isa gaa kakuun moofaa fakkeenya ture. Barsiisaa ture gara sanatti kan geessu ture. Kakuun haaraan immoo raawwiidha. Kanaafuu lamaan isaatti uumanna jechuudha. So abboommi kurnan sirriitti har'a isin hojjetu inni amana. Hin jijjiiramne qaba. Jalqaba abboommi kurnan isa keessaa isa afur jalqabaa yoo ilaalte ni jalqabaa maayedha. Ani waaqayyo waaqa keetii waaqa kan biraa hin qabaatin na duratti jedha. Kun hin jijjiirama? Hin jijjiiramu. Hin jijjiiramu. Waaqa tolfamaa waaqessuu dandeessaa har'a ni eeyyama? Hin danda'amu. Inni lammataa maal jedha? Bifa fakkeenyaan qabaatinidha. Ol waaqa irratti gad lafa jalattis. Lafarratti, samiirratti, bishaan keessatti, eessatti yoo ta'e bifa fakkeenyaan qabaate. Kanaan irra deddeebi'ee dubbadde. Har'a kan biyya keenya rakkisaa jiru. Baay'ee. Bifa fakkeenyaa amma kan ergamoota kan adda addaa dhaabuudhaan wantoota adda addaa fakkeessuudhaan namni kan itti sagadaa jiru. Biyya keenya kan raasaa jiru kan rakkisaa jiru kanadha. Kanadha. Kuni macaafni qulqulluun kallattiitiin morma. Macaafni qulqulluun kallattiitiin morma. Samiirra warri jiran maal ergamoota. Ergamoota fakkeessitee bifa boccee ittiin sagadii. Lafarra kan jiran namoota. Lafaa gad kan jiran warra du'an. Bishaan keessa kan jiran qurxummii fa'i. Warri qurxummii fakkaata waaqayyoodhaan immoo qurxummiitti sagadan jiru. Sii galee. Kana hundumarraa of eegaa jedhe waaqayyo. Kun hin jijjiirama? Hin jijjiiramu. Hin jijjiiramu. Dhugaa. Inni sadaffaan waaqayyo waaqa kee maqaa waaqayyo waaqa kee akkasumaaniin kaasinii jedhe. Sirriidha. Waaqayyo nama maqaas akkasumaan kaasu otoo na dabiin hin darbu. Otoo na dabiin hin darbu jedha. Sirriidha. Kanaafuu kun hin jijjiirama? Hin jijjiiramu. Inni arfaffaan sanbata. Guyyaa 6 hojii kee hojjedhu. Dhimma kee hundumaa bahe. Guyyaan torbaffaan garuu guyyaa sanbata waaqayyo waaqa kee waan ta'eef isa qulqulleessuuf eeguudhaafis yaadadhu. Eeguudhaafis yaadadhu. Kan yaadadhu jedheef akkan irraanfatamne yeroo uumamaatti kenname waan ta'eef. Jalqabuma boqonnaa 2 keessa yeroo. Boqonnaa 2 lakkoofsa 1 lakkoofsa 2 yoo ilaalte waaqayyo guyyaa 6tti waan hundumaa uume guyyaa torbaffaatti garuu hin boqote. Kanaafuu guyyaa torbaffaatti waan hojjete hundumarraa waan boqoteef guyyaa sana hin qulqulleesse. Hin eebbises jedha. Amma akka warra Yihuudootaati jechuun dandeenyu jechaadha. Gonkumaa. Yihuudoonni yeroo sana jiru. Uumama boqonnaa 2 keessa hin jiran. Yihuudoonni hin jiran. Addaamtu jira yeroo sana keessa. Sanyiin addaam hundumtu lammatamoo namni kan beeku qabu boqodhaa jedhee malee waaqayyo guyyaa sanbataa baabaa addaan jedhe. Sirriidha. Waan biraa godhaan jedhe. Namoonni tokko adventistoonni seeraan fayyina jedhanii amanuu jedhu. No. Nuyi jala murree kan nuyi barsiifnu gooftaa Yesuus Kiristoositti amanuudhaan fayyina. Akkuma Efesoon 2:8 irratti isin ayyaanaan fayyifamtan karaa amantii. Akkuma jedhu kanatti amannaa Yesuusitti amanuutiin fayyina. Haa ta'u malee garuu itti boqodhaa isa abboommi kurnan har'ayyuun hojjetu inni. Hin ajjeesin. Abbaa fi haadha kee kabajeedha inni shanaffaa. Hin ajjeesin jedha inni ta'a. Hin ejjin jedha. Hin hatiin jedha. Sii galee? Hin hawwin jedha inni dhuma. Kun hin jijjiirama? Hin jijjiiramu. Kuni amaluma waaqayyooti. Sirriidha. Kanaafi tokkoffaan waldaan Adventistii guyyaa torbaffaa adda kan goru Pirotestaantota warra kaan irraa abboommiin kurnan har'ayyuun hojjeta. Sanbatas dabalate jenne amanna. Kun immoo eebbaa jenne amanna. Ba'aa utuu hin taane eebbaa. Eebba. Akka eebbaatti fudhachuu qabna jechuudha. Akka eebba guddaa. Inni lammataa waldaan Adventistii guyyaa torbaffaa raajii qoratti baay'ee. Raajii Daani'el kana gadi fageenyaan qoratti. Mul'ata Yohaannis kana gadi fageenyaan qoratti. Namoonni baay'een amantoonni dhaabbileen amantii baay'een mul'ata hubachuuf rakkisaadha. Rakkisaadha. Yookiin kan darbee jedhu kaan immoo booddee fuulduratti kan ilaallatu kan bara keenyaa ilaallata. Har'a beekuu qabna jechuudha. Beekuu qabna, qo'achuu qabna. Waan hin hubatamne miti. Kan hubatu, kan dubbisu, kan hubatusi, kan hojiirra oolchusi, kan galateeffamedha yookiin ayyaana qabeessa jedha. Mul'atuma Yohaannis boqonnaa 1 keessatti. Sirriidha. Kanaafuu dubbisuu qabna, qo'achuu qabna. Maaliif iccita bara dhumaa kana keessatti sa'aan baay'ee isaatachi keessa jira. Kanaafuu waldaan Adventistii guyyaa torbaffaa kan isheen irratti xiyyeeffattu keessaa tokko kana jedha.
jedheen. Baay'ee gaarii paaster egaa waan baay'ee kan isin kaastanii waldaan Adventistii guyyaa 7ffaa egaa Kiristoositti amantiidhaan fayyinaadha malee seera eeguutiin fayyina kan jedhu barsiisa akkasii hin qabnu jechaadhaani. Kana asumaan daawwattoonni keenya akka nu hubatan isa jedhu kaasuu barbaanna. Obboleessa keenya Sanbataa Baabuu Wallagga Lixaarraa Daabbisoorraa ergaa gaaffii nuuf erganiif guddaa galatoomaa eebbifamaa. Nagara gaaffii taanutti dabarra paaster. Egaa maqaa isaa nuuf hin ibsine Wallagga Bahaarraayyuu jedhee kan inni nuuf erge barreesse. Tokkoffaa Ximotewos boqonnaa 5 lakkoofsa 23 irratti daadhii wayinii dhuguun bishaanitti makuudhaan dhugaa kan jedhu achi keessatti kan caafame jira. Inni kuni daadhii isa kamidha? Isuma irbaata gooftaa irratti fudhannudha moo isa kamidha kan jedhu nuuf kaaseera. Mee haa dubbisnu mee heertuusaa. Ximotewos duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 23 irraayyuu akkas jedhaan si'achi sababii garaa keetiif sababii amma dadhabbiin sitti dhaga'amuufis daadhii wayinii xinnoo itti dabalii dhugi malee bishaan duwwaa hin dhugiinii jedhaan. Harragaa waa'in daadhii wayinii kun yeroo ka'u namoonni baay'een isa macheessu kana wajjiniin wal keessa makanii yerootti isaan kaasantu jira gaa paaster. Egaa daadhii wayinii kana immoo namoonni kun sirumayyuu afaaniin qabatamuun qabarii kan jedhanii kaasan immoo jiru. Rakkoon qabu xiqqootti nan dhiyoo dhunne garaa dhukkubbiidhaaf hin ta'a jedhanii immoo kan kaasan jiru. Kanarratti isa kamii isumaanuu gaafa irbaata gooftaa irratti fudhannudha mooni? Isa nama macheessuudhaadhana gaaffiin daawwataan keenya kun nuuf ergee akkasittan kan inni hubadhe akkaataan gaaffii kana nuuf ergeeni. Mee kanarratti paaster macaafni qulqulluun maal jedhaan? Baay'ee gaariidha. Kun gaaffii baay'ee barbaachisaadha. Maaliif haala qabatamaatiin kiristiyaanummaa jireenya kiristiyaanummaa keessatti practical Christianity keessatti barbaachisaa waan ta'eef nama baay'eetu gaaffii kana gaafata. Kana qofa odoo hin taane gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bishaan gara wayiniitti jijjiiree ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 keessatti. Kanaafuu maal jechuudha? Sirriidha. Kiristoosis achitti bishaan baarmeelii amma sana guutuu daadhiitti jijjiiree ture cidharratti jechaadha. Daadhii wayiniitti jijjiiree. Namni baay'een immoo yeroo sana daadhii wayinii sun baay'ee gaarii akka ta'e kaasanii haasa'aa turan macaafa qulqulluu keessa. Maaliif dura kana hin dhiyeessine jedhanii haasa'aa turan. Sirriidha. So kanarraan kan ka'e namoonni tokko himmachaa hin malee dhuguun cubbuun qabu. Rakkoon qabu. Kan jedhan jiru. Kaan immoo dhuguun qabnu akka kiristiyaanaatti kan jedhan jiru. Kamiree sirriin maal jedhaa jira Phaawulosidha gaaffii inni guddaani. Sirri bara keenya keessa garuu wayinii kan argatu muraasa harki caalaan farsoo fi araqee waan adda addaa kana biyya keenya keessatti kan bara qabee dhugu. Kanaan sababa godhamee kan daadhii wayinii dhugeedhe malee araqee dhugi hin jenne yookiin immoo daadhii isa kan dammaa dhugi hin jenne yookiin farsoo dhugi hin jenne. Garuu maal jedhaa jira Phaawulos isa jedhume haa ilaalu. Ximotewos duraa sana keessatti egaa bara Phaawulos faala farra turan sana keessa argite rakkoon fayyaa babal'aa ture. Keessumaa gama bishaaniitiin. Namoonni tokko beektonni yommuu dubbatanii Efesoon keessa ture Ximotewos. Tajaajila waldaa Efesoon waan tureefi waldaan Efesoon bara sana keessa already waldaa dulloomtuudha. Bishaanni namoonni dhuganii bishaan boollaati bara sana keessa. Bishaan boollaa isaanii immoo bara dheeraa kan ture waan ta'eefi tarii garaa dhukkubbiitiif namoota baay'ee kan saaxilu baakteeriyaa garaa qabaachuu isaa hin hafne jedhanii kan tilmaaman jiru. Egaa kun tilmaama malee namni qabatamaatti Phaawulos waan sana barreessee jiru waan ta'eef baakteeriyaadha waan jedhu Phaawulos hin barreessin. Garuu garaan hin dhukkuba ture garuu Ximotewosiin yeroo baay'ee dadhabbiinis itti dhaga'ama ture dafee frequently dafee itti deddeebi'a ture. Kanaafi Phaawulos maal ittiin jedhe si'achi jedhe sababii garaa keetiif. Sababii amma dadhabbiin sitti dhaga'amuufis daadhii wayinii xinnoo itti dabalii dhugi malee bishaan duwwaan dhuginii. Ergaa keessaan icciitii barreessee fi Ximotewos akkuma jirutti ol kaa'ee kitaaba kana.
Sirrii. Argite? Kanaafuu maal jechuudha? Okay, wanta kana hubachuu fi macaafni qulqulluun bal'inaan waa'ee dhugaatii maal jedha isa jedhu hubachuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Warri macaafa qulqulluu qo'atanii qajeelfama wayii jira principle. Maal jedhama? Principles of biblical hermeneutics jedhama. Yookiin qajeelfama ittiin macaafa qulqulluu hiikan ittiin hubatan. Adeemsa qaba jechuudha. Macaafa qulqulluu hubachuun adeemsa qaba. Heertuu tokko yommuu dubbiftu maal akka inni jedhu sirriitti hundee isaatii beekuuf utuu hin micciirin sirriitti hubachuutii fi adeemsa qaba. Maa inni adeemsisaa? Inni jalqabaa naannoo isaatti maaltu dubbatameera? Gararraatti maal jedhe? Gajjallaatti maal jedha? Maaltu barreeffamee jira? Inni lammaffaan boqonnaamti sun waa'ee maalii dubbata? Yookiin immoo boqonnaa sana iyyuu dursee boqonnaa lama sadii dursee jalqabe ta'uu danda'a dubbiinsa. Fakkeenyaaf waa'ee fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, waa'ee qabamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos boqonnaa lama sadii kan fitu jira. So achi jalqabiti sirriitti qo'adhuudha. Heertuu tokko duwwaa yookiin luqqiftee keessaa hiikaatti laattoo taate dogoggoratti si geessaadha. Dogoggoratti si geessaadha. Kanaafuu inni jalqabaa maal jedha naannoon sun inni jedhu isa tokko. Inni lammaffaan macaafni qulqulluun guutummaadhumatti dhimma sana irratti maal dubbata? Isa jedhu beekuun barbaachisaadha. Macaafni qulqulluun walumaa galatti. Waa'ee daadhii wayinii kana maal jedha? Maal jedha? Namoonni tokko tokko macaafni qulqulluun nama ajjeesuu hin eeyyama kan jedhanii dubbatan jiru. Maal attamitti abaluu ajjeeseera mini jedhanii macaafa qulqulluu keessa heertuu sii kennu. Garuu macaafni qulqulluun akka waliigalaatti waa'ee ajjeesuu maal jedhe? Guutummaan ergaa achi keessa jiru suni maalidha? Eeyyee. Malee insiidentii yookiin taatee guyyaa tokko irratti hundooftee waa'ee murteessuun ulfaataadha. Macaafni qulqulluu dhimma kana ilaalchisee akkas jedha jechuu hin dandeessu. Dhugaadha. An jalqaba garanii amantii yeroon dhufe wangeelaawii tokko nu barsiisaa ture. Waa'ee macaafa qulqulluu dubbisuu irratti yeroo dubbistan nuun jedhe fakkeenya kaaset namicha tokkotu macaafa qulqulluu dubbisuudhaaf dhaqee banee yeroo laalu Yihuudaan of rarraasee du'ee jedha. Kun immoo baay'ee iddoon isaa ulfaataa dhedhee cufee achi booddee lammaffaa irrattis immoo deebisee ammas immoo banee yeroo iddoo tokko dhaqee dubbisu atis akkasuma godheedha. Kanaaf macaafni qulqulluu akkuma nutti dhufetti banneen dubbisnu gaaraa kaasnee kadhannaadhaan gubbaa hamma godaatti ergaan isaa maal akka ta'e hubachuu qabna nu barsiisaa ture. Namni yaadadha wangeelaawii Takluu jedhamu yeroo ammallee paastarii ta'aniiru. Na yaadadha yaadamma sin jettan kana waliin qabsiise. So wal qabsiiftee waliigalasaa qo'achuun baay'ee barbaachisaadha. Heertuun tokkittiin qofti ergaa guutuu qabaachuu dhiisuu mala. Maaliif wal qabatee deemna macaafni qulqulluun? Macaafni qulqulluun wal qabatee seenaa dheeraan wal qabatee deema. Waliin faallessu macaafni qulqulluun. Kanaafuu sana hubachuutii fi wanta nuun galle tokko wanta ala ba'u tokko kan fakkaatu fiixeetti kan ba'u kan fakkaatu hubachuutii fi macaafni qulqulluun akka waliigalaatti dhimma sana irratti maal jedha isa jedhu qo'achuun baay'ee barbaachisaadha. Kan biraan immoo barreeffama isaanii qo'atta. Afaan Ingiliffaatiin seenaa isaatii fi akkaataa barreeffama grammatical context jedhamu. Akkaataa itti barreeffamu kitaaba maal jedhamee wanti inni ittiin barreeffame macaafni afaan inni dura ittiin barreeffame maal jedha? Fakkeenyaaf Giriikiirraa maal jedha? Afaan Ibrootaatiin maal jedha? Jedhamee sana hundumaa sirriitti qo'achuun barbaachisaadha. Loqodaanu inni Oromiffaan jiru Amaariffaan maal jedha? Ingiliffaan immoo akkamitti kameesni jedhu sun wal bukkee qabamee ilaalamuu qaba. Caalaatti ifa nuu kenna waan ta'eef. Okay, erga akkas jennee macaafni qulqulluun waa'ee dhugaatii maal jedha akka waliigalaatti? Qorontoos isa duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 9 dubbisa. Qorontoos isa duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 9 akkas jedha. Egaa warri jal'oonni mootummaa Waaqayyootti akka hin galle hin beektaniire
hin gowwoomina warri halaleen warri waaqayyolii tolfamaa waaqessan warri ejjan warri gadhaan warri nama gadhoomsanis warri hatan warri sassatan warri machaa'an warri maqaa namaa balleessan warri nama saamanis matumaa mootummaa waaqayyootti hin galan jedhaan. Argita wantoota mootummaa waaqayyootti akka hin galle keessaa nama dhoowwan keessaa tokko Phaawulos. Phaawulostu kanas barreesse. Isa kanas Phaawulos barreesse. Qorontosiin warra ergaa warra Qorontositti ergames Phaawulos barreesse. Ergaa Xiimotewositti ergames Phaawulos barreesse. Maal jedha machooftonni mootummaa waaqayyootti hin galani. Mootummaa waaqayyootti hin galani. Kana beekaayi jedha. Namni maaliin machaa? Yoo dhugaatii nama macheessu dhugee machaa. Gaaffii qabu. Egaa namoonni baay'een dhugii machaa'in malee. Kan akkas jedhanis jira. Meeqa dhuddee tokko yookaan lama dhugee jedhan. Meeqa dhuddee gammachooftu. Fiigalee. Baay'ee rakkisaadha wanta akkas hin jedhamu. Ibiddi yoomsi guba. Hammam yoo harka kee keessa kaa'atte si guba. Waan akkasii hin jiru. So dhugaatiin machaa'uun akka inni wantoota mootummaa waaqayyoo irraa nama dhoowwan keessaa tokko akka ta'e Phaawulos mataan isaanii dubbata. Mee amma waan immoo Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 19 hamma 21 dubbisa. Akkas jedha. Hojiin foonii mul'ataadha jedha. Isaanis halalummaa, xuraa'ummaa, jireenya gadhiisii, waaqolii tolfamaa waaqessuu, qoricha namatti gochuu, diinummaa, qoccolloo, hinaaffaa, dheekkamsa, ofittummaa, yaadaan gargar ba'u, barsiisaan gargar cabu, weennoo, machii, albaadhummaa, wanta kana fakkaatus. Akkuma kanaan dura isinitti mee ture warri wanta akkasii hojjetan mootummaa waaqayyootti galuu akka hin dandeenye ammas isinitti himadha. Machiin jiras keessa. Machiin jiras keessa. So warri machaan mootummaa waaqayyootti hin galan. Maaliif machi waan baay'eetti waan nama geessuuf. Cubbuu kan biraatiif balbala waan banuuf. Hamminaan balbala waan banuuf. Ejjaaf balbala waan banuuf. Lolaaf balbala waan banuuf. Gaa'ela diiguuf balbala waan banuuf. Even waaqa tolfamaa of wallaalta of to'achuu dadhabda waan ta'eef jechuudha. Waaqayyo immoo qaamni keessan mana qulqullummaa kan hafuura qulqulluun keessa jiraatu isaan beektaniidha Qorontosuma keessatti boqonnaa 6 keessatti. Kanaafi qaamni keenya mana qulqullummaa waaqayyo erga ta'e machiin mootummaa nama waaqaa nama dhoowwa erga ta'e hin dhuginaayi jedha sagalee waaqayyo. Efesoon 5:18 immoo waan inni jedhu nuu dubbisi. Efesoon 5:18 immoo akkas jedha. Dhugaatiidhaan machooftanii of hin wallaalina. Isaanis of hin balleessina. Qooda kana hafuura qulqulluudhaan guutamaa jedhaan. Dhugaatiitiin hin guutamina. Dhugaatiitiin of hin macheessina. Qooda kana hafuura waaqayyootiin guutamaa jedha. Kiristiyaanonni dhugaatii nama macheessu wajjin firooma qabaachuu qaban. Dhugaa sababte. Sababiin isaa ammana dhugeen dhaaba waan akkasii hin jiru. Dhaqee dhugaatiin rakkoon isaa maalitti fakkaate? Dabaltee yommuu dhugdu alkooliin rezistansii yookiin immoo waan suni dafee si quubsuu dadhaba. Na dhugeedha. Na dhugeedha. Akkuma timbooti. Suusii wayii nama qabsiisa. Araada nama qabsiisa. Araada nama qabsiisa. Akkuma adoochaa. Qorichoonni adoochaan jiru, baalli adoochaan jiru. Akkuma sana duratti koo fudhatu warri fudhatan itti fufanii dabalataa deemu. Itti fufanii dabalataa deemu. Garuu isaan ammana fudhatan yoo ta'e boora ammana torbanarraa ammana yoo fudhatan isaaniin ga'u. Xiqqootti dabali malee nan quubsineedha. Sanuma keessa baay'achaa deema. Baay'achaa deema. Kanaafuu ammana duwwa qofan dhugee dhaaba jechuun hin deemsisu. Machiitti nama geessa dhaqee. Waan machiisi keessumoo dhaabuu qabda. Sirriidha. Kana keessumaa immoo mee macaafaa fakkeenyaa boqonnaa 31 nuu banime lakkoofsa 1 jalqabnee ilaalla. Akkas jedhaani gorsa moototaaf kennamedha mata dureen isaa. Jecha kanatti fufee jiru isa haati Lemu'eel mootii Maasaa ittiin isa gorsitedha. Yaa ilma koo yaa dhala dhabaa
yaa ilma ani wareegaan godhadhee maaluma sitti himuure ati humna kee dubartiitti hin dhangalaasin jireenya kees dubartootaaf mootota balleessanitti gad hin dhiisin moototaaf hin ta'u yaa Lumi'eel mootonni daadhii waynii dhuguutti of gadhiisuun hin ta'u gurguddoonnis biyyaas dhugaatiin nama macheessu hawwuun gaarii miti isaan yoo dhugan wanta seerri jedhu in irraanfatu firdii ijoollee hiyyeessaas in jal'isu dhugaatiin nama macheessu nama badisatti dhiyaateef daadhiin wayniis nama jireenyi itti hadhaa'eef kennama namni akkasii dhugee hiyyummaa isaa irraanfatu gadadama isaas deebi'ee hin yaadatiin jedha. Egaa dubartii beektuu haadha mootichi maqaan isaa Limu'eel jedhama. Isaaf mootonni dhugaatii dhuguun qaban waan nama macheessu dhuguu qaban gurguddoonnis gara dhugaatii nama macheessu ilaaluu hin qabanii jetti. Gurguddoonni biyyaas dhugaatii nama macheessu hawwuun gaarii miti. Isaan yoo dhugan maal ta'u wanta seerri jedhu in irraanfatu. Firdii ijoollee hiyyeessaas hin jal'isu. Kanaafuu dhuguun qaban. Dhugaatiin nama macheessu warra badiisatti dhiyaataniif. Isaaniif. Isaaniif. Warra abdii dhabaniif. Kan abdii hin qabneef jechuudha. Kan abdii hin qabneef. Kana jechuun kan abdii kutateef jechuudha. Yaa kiristaanonni. Hiyyeessi hiyyummaa isaatti naa irraanfatu. Irraanfatu. Gadadamaan itti naa adooduudha sii galee nama adoolcha waan ta'eef. Sirriidha. Isaantu dhuga malee attamitti dhuddati hin dhuginiidha. Hin dhuginii. Kanaafuu kanarraa barumsa guddaa fudhanna. Maaliif daadhii wayinii yommuu ilaalanii miidhagaa achii booddee yommuu dhuganii rakkoo guddaa keessa nama galcha jedhamanii. Akka bofaa nama hiddeen. Akka bofaa nama hiddeen. Kanaaf akkuma waliigalaatti dhugaatiin kiristaanotaaf dhugaatiin alkoolii kiristaanotaaf hin eeyyamamu. Phaawulos egaa maal jechuu isaati ree? Ximootiyoos dura boqonnaa shan. Maaliif dargaggeessa Ximootiyoosiin xiqqoo bishaanitti itti bubbuusii dhugedheen. Argitee ammootu wanta eeyyamamaa wanta dhugaatiin amaleeffatamaa ta'e Ximootiyoos akkuma warra kaaniin dhuga ture jechuudha. Akka warra namanni. Garuu hin dhugu ture Ximootiyoos. Hin dhugu ture jechuudha. Hin dhugu ture. Kanaaf itti xiqqootti. Xiqqoo maa inni qorichummaatiif. Itti fayyadamii garuu isayyuu beektonni macaafaa baay'een isaanii yommuu qoranii ilaalanii kan hin dhangaggoofne kan alkooliitti hin jijjiiramne juusii yookiin cuunfaa wayinii isa dhugii isa yommuu bishaanitti dabali dhugii ittiin kana jechuun dhugaatii dhugii jechuu miti garaa keetiif. Qorichaaf jechuudha. Qorichummaaf medicinal qorichummaaf kanaaf dhugii ittiin jedhe. Qoricha immoo yeroo hundumaan dhuganii kaa. Qoricha yeroo hundumaan dhuganii. Amma garaa dhukkubbii fudhatanii waan ta'eef. Kanaaf yoo akkuma waliigalaatti ilaaltee dhugaatiin nama macheessan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni wangeela Yohaannis boqonnaa 2:1-11 keessatti bishaan daadhii wayinitti jijjiire yommuu qoratanii ilaalanii namoonni kitaaba beekan baay'een isaanii yommuu barreessanii namoonni suni isa ammaa wayyaa jedhanii maal jechuudha afaan Ingiliffaatiin good wine jedha. Daadhii wayinii isa gaarii amma fidde maaliif duran dhiyeessin inni isaan jedhan suni inni barreeffama inni ittiin barreeffame dhaqanii yommuu ilaalan beektonni macaafa maal jedhu harmless isa nama miine. Juusiidha. Gaarii nuuf fidde amma jedhan. Keessumaa iskoolaaronni yookiin beektonni macaafa warri durdurii daadhii wayinii nama miine kanii hin dhangaggoofne kanii alkoolii yookiin wanta nama macheessu of keessaa hin qabnedha jedhanii kan isaan barreessan baay'een isaanii. Kanaaf akka waliigalaatti Phaawulos qoricha garaatiif kan ta'u kan hin dhangaggoofne wayinii cuunfaasaa
itti dabalaa dhugii ittiin jedheedha. Waaqayyo yoo laaltee jette macaafa qulqulluu keessatti kakuu moofaa keessatti fakkeenyaaf lubootaan leewotaan yommuu tajaajiltan waynii gonkumaa hin dhuginaa. Rakkoon isaa maaliif isa dhangaggaa'e san dhangaggoofne illee adda baasuun baay'ee rakkisaa. Kanaaf haadhuma isaa hin dhuginaa isinitti haafu. Zigalee waaqayyoon akka yakkinetti gonkumaa hin dhuginaa. Sababiin isaa sadarkaa kamirratti machaa'uun akka danda'amu hin beekamu. Yookiin immoo har'a dhuddee hunda isaa fixuu dhiisuu dandeessa. Borutti buluu danda'a. Borutti bulee innaan inni alkooliitti jijjiiramaa deema. Hin dhuginaa ittiin jedhe waaqayyo. Mee Tiitoos tokko torba nu dubbisime. Torbarraa akka jedha. Ilaaltuun hojii waldaa tokko hojii waaqayyoo in adeemsisa erga ta'e waan ittiin jedhan kan hin qabne ta'utu irra jira. Ofii isaa illee warra kaan kan hin gammachiifne yookiin nama dafee aaru yookiin machaa'aa yookiis nama lola jaallatu nama bu'aa karaa dalgaa argachuuf sassatu ta'uun isarra hin jiru. Galatoon argite tajaajilaan waldaa tokko nama machoofne nama fedhii dalgaa argachuuf hin sassanne ta'uu qaba jedha. Nama machoofne ta'uu qaba. Nama iddoo biraatti immoo maal jedha dhugaatii waynii kan hin hawwine ta'uu qaba jedha. Ximootewoos duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 6 fi 8 irratti immoo of jajuudhaan afuufamee firdii isa kanaan dura seexanni itti faradame akka hin kufne namni dhiyoo amane hin ta'in jedhee lakkoofsa 8 irratti diyaaqonoonni warri waldaa kiristaanaa keessatti gargaartota ta'anii akkasuma namoota ulfina namarraa qaban malee warra arraba lama dubbatan dhugaatiittis warra gad of dhiisan karaa dalgaatiin bu'aa argachuu warra jaallatan hin ta'in jedha. Dhugaatiitti warra of gadhiisan. Warra akkasii tajaajilaaf ga'oo miti jedha. Leewwota boqonnaa 10 keessatti immoo waaqayyo lakkoofsa 8-11tti warra lubootaan tajaajiltootaan hin dhuginaa ittiin jedha. Macaafa qulqulluu keessaa fakkeenya baay'ee argachuu dandeenya yeroo nuun ga'u malee. Fakkeenyaaf dhugaatii waynii kana dhugee maal akka inni ta'e akka inni qullaa ta'e akka ijoolleensaa keessumaa ilmi isaa tokko akka inni sababa kana abaarame. Looxiin yoo fudhannee ilaalle seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 30-38 yoo ilaalle looxi ijoolleen durbaa isaa macheessanii wajjin ciisan hamma ijoollee isaa wajjin ciisan maaltu kana godhe dhugaatii kana godhe jechuudha. Kanaafuu kiristaanonni kanarraa of eeggachuun barbaachisaadha jechuudha. Cuunfaa waan ta'ani cuunfaa kuduraa fi fuduraati kan dhuguu qabnu bishaan qulqulluu immoo dhuguu qabna jechuun barbaada. Dhugaatiin hundumaa caalu bishaan qulqulluu. Bishaan qulqulluu. Eebbifamaa Paaster Waaqayyo sinaa eebbisuu egaa yaada bal'aadha kan isin nuuf kaastanii. Egaa macaafni qulqulluun kana kan inni jedhu jechaadha. Daawwattoonni keenya immoo guddaatti eebbifamaniiru jennee abdannachaadhaani isinillee yeroo keessan aarsaa gootanii gaaffii daawwattoonni nuuf erganiif kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu irratti nuuf mari'achuu dhiyaachuu keessaniif Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifama. Egaa kabajamtoota daawwattoota sagantaa Hope Channel Itoophiyaa sagantaan keenya kun sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu torbaniin yeroo kana nu isiniif qabannee dhiyaannudha jechaadhaan. Kan amma nu tajaajilaa turan Luba Dr. Tamasgeen Bultii turan jechaadhaani. Egaa ani immoo sagantaa kana gaggeessuun kan si waliin ture Warquu Wandimmuun ture. Dassaaleny Warquu karaa kaameeraa nu gargaaraa ture jechaadha. Isinillee sagantaa kanatti guddaa akka eebbifamtan abdii guddaa qabna. Istiidiyoo keenya magaalaa Finfinneerraa sagantaa keenya guyyaa har'aa asumarratti raawwanneerra torban yoo gooftaan jedhe gaaffii garbiraa isin nuuf ergitanii qabannee isiniif dhiyaanna jechaadha. Haga torbanitti ayyaanni Waaqayyoo nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tokkummaan hafuura qulqulluu hunduma keessa waliin haa ta'u nagaan nuuf tura.
guddisee ani eebbisuun dadhabu yoo manaaf ibsuu didees waan jechaa siif hin dhabu gurmuun keenni na baatee anaaf akka kabajamu yoon kufuu ol na kaasaa utubee sana dhaabee cabalaaphee koo hundaa ilaalee isaan dhidhiibee qabbanaa harka keetu har'a saanaan na dhibee naafa eebbifamu abbaa barruun kee naafa eebbifamu michuu harki kee kormataa biyya lafaa kana keessa gurmuu kenna dabarsi anoo si faarsa keetu na to'ata tulluun siin daangeessine haalan keessaa jiraadhu si danqee siin ittisne goola maana koo seenteetta iyyummaan koo sin dhorkine ija koo gaara keetti ol fuudhaan illee manni koo yoo raafames kufee baaduu baasan ta'u ija keetu na to'ata maafiree kanan na'u naafa eebbifamu abbaa barruun kee naafa eebbifamu michuu harki kee kochoo kee jalaatti nagaa naaf laata xiyya darbatamu jalaa na dhoksita mudaan koo si mul'atu dadhabiinan qabunda naaf golgaa fannoo keetu ija naa guchisteetta waan hundaa naaf laatteetu akka nama dhaabadhee si faarsuu miti beekaa yeroo baay'een si diidee saatinaaf qabdu akeekaa garuu ati nannisne fudheeraa gaarii sirkaa naafa eebbifamu abbaa barruun kee naafa eebbifamu michuu harki kee naa kunuunsita akka dhaalaa dhabaatti inna'uu anaafsituu waabii lubbuuti. yakka kooti qonni
Onni koos akka baadiif cubbuu kooti naan taane akka dadhabina koo abbaa gaarummaan kee kana hundumaarra hin darba kee kana hundumaarra hin darba hireen koo akka baay'ina yakka kooti onni koos akka baadiif cubbuu kooti naan taane akka dadhabina koo abbaa gaarummaan kee kana hundumaarra hin darba kee kana hundumaarra hin darba gochaan kee cubbuu koo hundumaarra hin darba haalleluuyaa kee kana hundumaarra hin darba gochaan kee cubbuu koo hundumaarra hin darba haalleluuyaa kee kana hundumaarra hin darba.